Ayyaan araarri fi nageenyi Waaqayyoo si wajjin haa ta'u. Akkam nagaa eertu har'a sagantaa keenya ni eegalla. Mata dureen har'a qabee isinii dhufe ulula sobaa abboota amantaa wangeelaa sirrii nuuf fidan irratti adeemsifamaa jiru kan jedhu irratti hundaa'e isin barsiisa. Abboota amantaa keenya amantaa sirrii nuuf fidan irratti yeroo ammaa kana ululli hedduu waan adeemsifamaa jiruuf mata duree kana qabee isinii dhufe jechuudha. Abboonni amantaa keenya kan akka Onesnas Nasib yookiin Abbaa Gammachii fi Asteer Gannoo abbaa oolmaa saba Itoophiyaati. Keessattuu kan naannoo Oromiyaati. Abboota oolmaa keenya jaroonni kun lamaan. Haa ta'u malee namoonni tokko tokko hojii isaan gaarii kana akka seenaatti jajjabeessuu dhiisanii yeroo ulula sobaa irratti adeemsisan dhaga'an ture. An mataa kooti. Immoo namoota abboota oolmaa keenya kanarratti namoonni adda addaa kun wanta warroomti tajaajilaa ta'aniyyuu ulula sobaa yeroo irratti adeemsisan dhaga'an ture. Abboonni amantaa kunniin hojii qulqulluu makaa hin qabne biyya keenya hojjetanii darbanii turan. Hojii qulqulluu kan makaa tokkollee hin qabne yeroo har'aa waldaan kallattii adda addaati wal makee jira. Garuu hojiin dura hojjetan hojii gaarii hojii makaa hin qabne ture. Amantaa Pirotestaantii keessa amantaa warra wangeela makaana Yesuus biyya keenyaaf gumaachanii ture. Abboonni amantuu kunniin amantoota Pirotestaantii keessa amantaa warra wangeelaa makaana Yesuus amantaa seerri bulmaataa amantaa Pirotestaantii kaan irra baay'ee gaarii ta'e nu gumaachanii turan. Kana malee macaafa qulqulluu afaan Oromootti nu hiikanii turan. Oolmaan isaan godhan xiqqaa fakkaata malee oolmaa guddaadha. Kan akka mataa kootitti kitaaba tokko barreessee ture. Kitaabni kun barreessuuf waggoota baay'ee natti fudhate. Akkasumas ergan barreessee attamsiisee namni na hubachuu hin dandeenye. Kana irratti baay'ee keessi koo gadde. Garuu abboonni amantaa kun waggoota hedduu aarsaa dadhabbii guddaa dabarsan. Nu immoo isaan kana akkamitti akka simannee hojii isaanii jajjabeessinee hojii isaanii itti fufsiisuu qabnu waan hin taane ulula hin taane irratti adeemsisaa jirra. Yaa sabaa oolmaa isaanii kana seeran itti fufsiisnuu qabna. Oolmaan isaan godhan wanta qulqulluu wanta makaa hin qabne biyya kanaa gumaachanii turan. Abboonni amantaa wangeela sirrii nuuf fidan irratti ulula sobaa adeemsifamaa jiru lama ilaalameera. Ulula sobaa kallattii adda addaati irratti adeemsifamaa jiru gurguddoon lama. Tokko namoonni an arge tokko maal yooseeti. Abboonni amantaa kunniin amantaa Ortodoksii qabachuuf qofa waldaa warra makaana Yesuus hundeessan malee waldaa warra makaana Yesuus akka waldaa Pirotestaantii kaanii sirrii miti yommuu amantoota Itoophiyaa keessa amantaan Ortodoksii waan baay'atuuf isaan qabachuuf waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus doktoriin isaanii kan wal fakkaatu keessattuu cuuphaa fayyinaaf ji'ulachuu doktoriin kanaaf waldaa isaanitti dhiyaatu hundeessan malee waldaan seerri bulmaataa sirrii qabdu kan biraati yommuu jedhaniitu saba dogoggorsiisa. Tajaajiltootumaa ta'aniitu seera isaanii qofaaf dhaabbatanii dhugaaf odoo hin ta'in garuu dhugaan maal akka ta'e har'a sirriitti gadi fageenyaan ilaala. Dhugaa kana kallattii adda addaadha. Waaqayyollee dhugaa kana natti mul'isee ture. Waldaa warra makaana Yesuus waldaan nama hunduufti waldaa sirrii waldaa qulqulluu ta'uu guyyaa har'aa sirriitti ilaalla. Inni lammaffaan macaafa qulqulluu
Macaafa qulqulluu bakka seera bulmaata isaanii faallessu. Macaafni qulqulluu bakka seera bulmaata isaanii faallessu. Seera bulmaata isaanii sirreeffachuu dhiisaniitoo akka yeroo afaan Oromootti yommuu hiikamu rakkoo qabuutti haasa'an saba isaanii namoota adda addaa sabbakan ageecha. Inni kun baay'ee rakkoodha. Sababni isaa macaafni qulqulluu Waaqayyoodha. Waaqayyo jijjiiru jecha Waaqayyoo jijjiiru guutumaan guututti hin danda'amu. Garuu seera waldaa jijjiiru, seera ittiin bulmaata waldaa jijjiiruu waan danda'amuuf yaa namoota akkanatti yaadda. Maaloo itti yaada. Seerri keessan yoo sirrii hin taane sirreeffadhaa malee macaafni qulqulluun afaan Oromootiin barraa'e macaafa kam caalayyuu macaafa sirrii fi macaafa ifaadha. Baay'ee ifaadha. Luqqisiiwwan seera bulmaata isaanii faallessinaan macaafni qulqulluu yeroo afaan Oromootti hiikamu rakkoo godhate naan jedhan muraasa ilaalameera. Luqqisii 2 ilaallarra wal wajjin. Tokkoffaan Ermiyaas 31-34 irratti hundaa'ee waa'ee yakkaa fi cubbuu sirritti kana dura barsiisa kiyya keessattis macaafa kiyya keessattis 31, 33, 34 isin ibseen ture. Paastarii tokko waa'ee kanaa sirritti ibseef. Waan sirritti ibsuu fi paastariin kun maal laan jedhase yakkaaf cubbuun asirratti gargar ta'u cubbuun karaa dhiiga Yesuus Kiristoosiin akka dhiifamu wanti lakkaawwamuu fi wanti dhiifamu yakkaan immoo kallattii cuuphatiin akka nu dhiifamu sirritti ifa godhee tanan ibseef. Achi keessatti yakkaaf cubbuun tokkuma yommuu macaafa qulqulluu gara afaan Oromootti hiikan dogoggora godhatte malee naan laal kallattiitti yaa Waaqayyo kanan waa haa baasu. Leen jedhamee isiniif ibsa. Ermiyaas 31-33 kakuun an bara san saba kootiif garu kanatti fufee jiru. Seera koo yaada isaanii. Seera Waaqayyoo kakuu haaraa keessatti yaada keenya keessa kan nuuku hafuura qulqulluu jechuudha. Garaa isaanii keessatti nan caafa jala. Kun 31-33. 31-34 immoo ani yakkaa isaanii nan dhiisa. Yakkaan kun maal seetan? Yakkaa isa addaa saba hunduma irratti mursiisa. Yakkaa kana echarraa argan Roomee 5:18 haga 20 irratti yakkaa irra daddarbaan namicha tokko hunduma irratti yakkaa mursiisa. Qajeelummaa qulqullummaan namicha tokko hunduma qajeelaa godhe. Qajeelummaan Yesuus Kiristoos hunduma keenya akka qajeelaa godhe asirraan argan. Kun immoo kallattii kamii laawwata? Cuuphaan ofirraa dhiquun maal yakkaa keenya inni lakkaa'u inni irra deddeebi'ee lakkaa'u isa irra deddeebinee hojjennu cubbuudha. Inni kun immoo kallattii dhiigatiin nurraa dhiqamuun guutumaa guututti ifa galaadha kun. Namni kamiyyuu jecha kana hubachuu ni danda'a. Yakkaaf cubbuun gargar asirratti oduu gargar ta'uu baate gizee lama irra deebi'ee yakkaa cubbuun jedhamu bakka tokkotti jedhama. Kanaaf paastariin kun maal laan jedheseeti? Seera isaaniitti macaafa qulqulluutti goolii galchuuf seera isaanii moosisuudhaaf. Macaafni qulqulluutti gooliin hin galu. Macaafni qulqulluu Waaqayyoodha. Inni akkuma jirutti fudhata. Seera keenya too dogoggora qabaate fooyyadha. Kana akkanatti namni yaadu Pirotestaantiidha. Paastarii jedhaniitoo yaaduun ni ulfaata. Sababni isaa seeruma isaanii waan isaan cuuphan fayyinaaf miti adeemsa fayyinaa miti ani yaadaniif. Cuuphan immoo akka macaafa qulqulluu miti guutumaan guututti adeemsa fayyinaa ta'uusaa beekamaaf adeemsa fayyinaa ta'uu cuuphaan kallattii cuuphan akka fayyinu. Isaan garuu macaafa qulqulluutti goolii galchuu deemu. Haa ta'u malee seerri isaanii irratti gooliin galuu qabaa. Seera isaaniitti fooyya'uu qabaa ture. Isaan garuu macaafa qulqulluu fooyyessuu deemu. Yommuu afaan Oromootti hiikkatu. Ingiliffaan illee sanuma. Yoo xiqqoo namoonni adda addaa namoonni Ingiliffaa sirriitti hin beekne hiika isaa akka tokkotti ilaalan malee tokkuma akkuma afaan Oromooti. Afaan Oromoo
Macaafni qulqulluu afaan Oromoo macaafa namni kamiyyuu hubatu, macaafa caafata sirrii, caafata haala gaarii makaa tokko malee barraa'e waan ta'eef dhalataan ammaa kun sabni kiristaan kitaaba kana sirriitti eegu hundumani yeroo baay'ee yommuu irratti wal morman dhaga'a. Macaafni afaan Amaariffaa seera isaanii wajjin deemuu fi dinnaan bootaa adda addaatti akka jijjiiran akka seera isaaniitti akka macaafa jijjiiramoo seera keenya jijjiiramaa yaa saba maa dogoggora. Macaafni Waaqayyo akka ta'e macaafni Yesuus Kiristoos dameewwan Yesuus Kiristoos akka qabu macaafni fooyya'uu hin danda'u. Macaafa akkuma jirutti fudhatama. Seera waldaa keenyaa nutu fooyya'a malee macaafni qulqulluun hin fooyya'u. Inni lammataa luqqisiin afaan Oromootti hiikamu dogoggora jedhaniitu daaquniin tokko natti dubbate. Isa kana Ibroota 5:25 irratti Ibroota 7:25 irratti waa'ee Yesuus Kiristoos hangafa lubaa ta'eetu akka nu qo'atu nu ibsa. Yesuus Kiristoos nu qo'atee akka nu furu nu ibsa. Macaafni afaan Oromoo daaquniin kun Yesuus Kiristoosii miti kan nu qo'atu. Maaramiidha waan ta'eef macaafni qulqulluu bakka kanatti dogoggora qabaa yoo hiikkatu jedheetu naatti jechuudha. Kun dogoggoruma keenya malee Yesuus Kiristoos hangafa lubaa keenya isa nu qo'atu isa nu fayyisu maaramii oduun ta'in Yesuus Kiristoos yaa nama abboota oolmaa keenya isa seenaa guddaa hojjetan isa aarsanii dadhabanii waggoota hedduu macaafa kanarratti dadhaban imaanaa isaa nyaachuun gongumaan ta'u. Kanaaf sabni keenya macaafa kana eeggachuun isaan tiksuun isaan seenaa isaanii tiksuun baay'ee nurraa eegama. Yaa saban dogoggorina hojiin isaan biyya kanaa hojjetan hojii guddaa waan ta'eef sirriitti macaafa qulqulluu afaan Oromoo kennaa guddaa Waaqayyo biyya keenyaa kennitu ta'uusaa. Macaafni qulqulluu afaan Oromoo kennaa guddaa abboonni amantaa keenya afaanitti nu hiike isa kennaa saba keenya saba Oromoo biyya Itoophiyaaf kenname. Kennaan kun oduu jiraachuu baate har'a waldaan kiristaanaa nuti akkanatti babal'annee ta'u akkanatti akka hundi keenyayyuu afaan dandeenyu argachuu hin dandeenyu. Amantaan keenya akkanatti bal'achuu hin danda'u. Kanaaf yaa saba sirriitti cinneetu kitaaba kana eeggachuu kunuunsuun seenaa saba kanaa seenaa abboota amantii keenyaa kana eeguun isaan yaadachuu warroota amma hiikuu keessatti nu gargaaran isaan abboota keenya isaan Waaqayyo haa eebbisu isaan kennaa keenya Waaqayyo isaan wajjin haa ta'u. Yeroon amanu amantaa Pirotestaantii keessa amantaa seera bulmaataa sirrii qabdu beekuuf kadheen ture. Ani akka dhuunfaa keessatti akka kitaaba kiyya keessatti illee barreessetti akka barsiisa kana dura keessa barsiisa lammaffaa keessatti ibsetti an yeroon ama waldootuma Pirotestaantii kana keessaa jiru akka gowwaa an gowwaa wanni kamiiyyuu dhugaa malee waan dhugaan taane fudhu. Kanaaf amantootuma Pirotestaantii jiran kan keessaa amantaa seera bulmaataa caalmatti sirriin kam jedhee kadheen ture. Waaqayyo amantoota Pirotestaantii keessaa amantoota wangeelaa warra makaana Yesuus sirrii ta'uu akka natti mul'ise. Kanaan dura lallaba kiyya keessattis ta'e macaafa kiyya keessatti illee caafeen ture. Akka mana qulqullummaa Waaqayyoo kakuu moofaa keessatti waldaa warra wangeela makaana sirrii ta'uu ilaallan mala. Har'a akka wangeelatti macaafa qulqulluu kakuu moofaa mana qulqullummaa Waaqayyoo kakuu moofaa kenname sanitti waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus waldoota kaanirra seera baheessa seera isa cimaa seera Waaqayyootti gammadu qabaachuu nillee mul'ataan argeen ture. Ergasii illee wangeela haga bara 2004 amane ergasii an wangeela sirriitti dubbisaa sirriitti qo'adhaa. Oksaawwata hedduutu naa galee hagan arge kan waldoota jiran keessaa waldaa seera bulmaataa cimaa qabdu waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus ta'uu har'a sirriitti isin ibsa. An kana yommuun jedhu waldaan kun bu'aa tokko yookiin mindaa naa kaffaltee oduun ta'e dhugaa qofa barsiisuuf. Ani waldaa kana keessatti yeroo baay'ee arrabsamee ture. Yeroo baay'ee fudhataman argan haa ta'u malee
dhugaa dabsuun namni jal'ataa jedhanii dhugaa dabsuun dhugaa haguuguun hin barbaachisu. Dhugaan kan Waaqayyooti. Namni dhugaa ta'uu baachuu danda'a. Achi keechi qeesonni jiran dhugaa ta'uu baachuu danda'u. Bulchitoonni jiran wantoota adda addaa nu miidhuu danda'u. Garuu dhugaa jiru itti fufsiisuun dhugaa jiru qabannee deemuun dirqama keenya waan ta'eef. Manni qulqullummaa Waaqayyoo jedha mana qulqullummaa Waaqayyoo akkuma kanaan dura isinii ibse amma irrallee irra deebi'ee isinii ibsa. Manni qulqullummaa Waaqayyoo seera ba'uu keessatti kenname fakkaattii yookiin pilaanii kakuu haaraa yookiin seera hafuuraati. Manni qulqullummaa Waaqayyoo inni kakuu moofaa keessatti inni Museedhaaf kenname sun fakkaattii pilaanii seera hafuuraati. Macaafni qulqulluu kamuu fakkaattii yookiin seera pilaanii seera hafuuraati. Macaafni qulqulluu kakuu haaraa immoo adeemsa keessa darbinu qabnu gara seera hafuuraa darbuuf agarsiisudha. Gara seera hafuuraan gaggeeffamuu keessa darbuuf adeemsa lama darbuu qabna. Tokko wangeela arfanii fi hojii ergamtootaa karra mana qulqullummaa Waaqayyoo, tokko karra mana qulqullummaa keessatti innis hojii wangeela arfanii fi hojii ergamootaa Roomee hanga ergaa Yihuudii ooddii mana qulqullummaa Waaqayyoo keessa akka darbuu qabnu kana duras isinii ibseen ture. Kutaalee mana qulqullummaa Waaqayyoo mee kana gabaabbinaanis ni ibsa. Kana dura sirriitti waan ibsineef manni qulqullummaa Waaqayyoo kutaalee gurguddoo afur akka qabu kana dura ilaallee turre. Kutaan inni tokkoffaan balbala. Balballi mana qulqullummaa Waaqayyoo kakuu haarawaa keessatti wangeela Maatewosii haga hojii ergamootaa akka jijjiirran kana dura ilaallee turre. Manni qulqullummaa balballi kun jechuudha dura kan ijaarrame bifa barreeffama ta'eetu wangeela Maatewosii haga hojii ergamtootatti jijjiirran kana duras ilaallee turre. Kutaan ta'an ooddii iddootti qulqulluufnu kun immoo Roomee hanga ergaa Yihuudii akka jijjiirran akkasumas ilaallee turre. Roomee hanga ergaa Yihuudii barri waldaa kiristaanaa qulqullaa'uun itti jalqabde. Waldaan kiristaanaa adeemsa lammata alachuutiin kan jalqabe waldaa warra Roomee ergaa warra Roomeetii hanga Roomeedhaa hanga ergaa Yihuudii ture. Kutaa kana keessatti ooddii keessatti kakuu moofaa keessatti wantoota gurguddoo sadii argan. Inni tokko iddoo itti dhiqatan, iddoo itti qulqulloofnu jechuudha. Innis bishaan. Laal Luuk warroonni cuuphaaf fayyinaaf miti. Waldaa warra makaana Yesuus cuuphaan fayyinaaf jettee barsiisti. Kanaaf sirrii miti seerri isaanii jettan. Kakuu moofaa keessatti cuuphaa bishqaa dhiqatu malee lubni tokko gara keessaa galee aarsaa dhiyeessu. Har'allee cuuphamnu malee aarsaa dhiyeessuun gara mootummaa Waaqayyoo galuun hin danda'amu. Cuuphaa inni tokko. Inni lammaffaan iddoo kennaatti dhiyeessinu. Laal fakkii kanarraa iddoo aarsaa wanti aarsaatti qopheeffamu kun ooddii kana keessatti namni cubbuu hojjete, inni yakkaa cubbuu adda addaa hojjete, wantoota qabu keessa fideetoo qaleetoo lubatti kenna. Lubni qalee aarsaa godha. Oduu dhiigni hin jigin cubbuun kamiyyuu kakuu moofaa keessatti hin dhiifamu. Har'allee inni kun oduu gara dhiiga Yesuus Kiristoos aarsaa Yesuus Kiristoositti akka jijjiirran guutumaan guututti nuu galuu qaba jechuudha. Asirraa wantoota gurguddoo lama isa Ermiyaas 34 irratti san nuu guuta. Inni tokko maali? Yakkaa. Yakkaan kun eechaa ofi yakkaa
irra daddarbaa yakka addaamnuu irratti mursiise. Isas Roomee 5:18 haga 20 irratti yakkaan irra daddarbaan namicha tokko hunduma irratti yakkaa mursiisuu achirraa ni argina. Inni lammaffaa osoo dhiigni hin jigin cubbuun kamiyyuu akka namaan dhiifamne Ibroota keessaa hin argama. Dhiigni hin jigin cubbuun, kanaafuu cubbuu hojjennuuf, cubbuu guyyaa guyyaan hojjennuuf dura lubni aarsaa dhiiga dhangalaasee aarsaa godhee hooddii keessatti nu eessisunarra dhiiga foolii gaarii, foolii Yesuus Kiristoos lammata alachuun hooddii kana keessatti jechuudha. Innis adeemsa Roomi'a haga ergaa Yuudiitti jijjiirame jechuudha. Laal hooddiin kun kanaaf fayyuudhaaf giddi wantoonni lama akka nurraa barbaachisu. Tokko qulqullaa'uu, cuuphaa kennaa irbaata qulqulluu, dhiiga Yesuus dhiiga ofii godhachuu, foon Yesuus laphee ofii godhachuu, lammata dhalachuun dirqama akka nu barbaachisu hooddii kanarraa hubachuu hin danda'a. Yaa namoota warroonni cuuphaaf fayyinaa fi mitittan of ilaalaa. Goolii waldaa sirrii, waldaa cuuphaa mootummaa Waaqayyoo galche jettutti galchuun yaaduun dogoggora guddaa waan ta'eef itti yaada. Inni lammataa cuuphaa daa'immaniiti. Erga cuuphaan mootummaa Waaqayyoo jechuun adeemsa fayyinaa keessa ta'e daa'imni fayyuudhaaf erga cuuphamuu qabdi. Kanaaf daa'ima cuuphamuun dirqama jechuudha. Kanaaf goolii waldaa warra makaanitti galchuu oduu hin ta'in, seera waldaa warra makaaniin mormituu oduu hin ta'in, macaafa qulqulluu wangeela mormitu waan ta'eef of ilaaluun dirqama keenya. Macaafni qulqulluu malee wanni namaan nu mormisiisu tokkumaayyuu hin jiru. Kutaan inni sadaffaan iddoo qulqulluuti. Iddoon kun irra laala wantoota lamatu jira. Tokko baattuu biddeenii fi baattuu ibsaa dameewwan 7 qabu. Erga qulqulloofne kakuu haaraa keessatti jechuudha. Erga cuuphamnee lammata alalne, erga gara tiskeetti guddanne, dameeleen ta'u dubban macaafni qulqulluu akka dameelee 7 qabu kana dura ibseen ture. Dameen tokkoffaa beekumsaaf sodaa Waaqayyoo. Macaafni beekumsaaf sodaa Waaqayyoo macaafa sirri uumamaa seensa macaafaa yookiin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka ta'e gara fuulduraan ilaalla. Seera ba'uu hanga macaafa Iyyoob, macaafa beekumsaaf sodaa Waaqayyoo jedhama. Inni kun macaafni beekumsaa seera ba'uu hanga Iyyoob kun dameen gara jalaa kan nu keechaa dhifa. Inni lammaffaa macaafa humnaa fi gorsaa. Macaafni humnaaf gorsaa kun macaafa raajotaa damee lammaffaa irratti argamu kun inni hafuurri raajummaa, hafuurri gorsaa, dameen inni kun hafuura qulqulluun, humna hafuura qulqulluun nu keechaa dhifa jechuudha. Macaafa raajii Isayyaasii hanga macaafa raajii Miikaas. Inni sadaffaan macaafa ogummaaf hubannaa, macaafa mootii Salamoon barreesse. Inni kun humna hafuura qulqulluu nu keechaa dhifa jechuudha. Macaafni ogummaaf hubannaa macaafa fakkeenyaa macaafa hedduu caaluti. Inni macaafni inni gara uumaatti dameen inni gara uumaa kun macaafa fakkaatti macaafa faarfannaa jechuudha. Macaafni faarfannaa kun dameeleewwan kan faarfannaa tokko jechuun namni tokko faarfataa jechuun guutumatti waa'ee Waaqayyoo, waa'ee sagalee Waaqayyoo ibsa jechuudha. Mi'arra xiqqoo waa'ee gara fuulduraa sirriitti ilaallaa gabaabsisnii waa'ee faarfannaa. Namni tokko faarfataan tokko kallattii tokko qofaa waa'ee Waaqayyoo ibsuu hin qabu. Kallattii dameewwan 6 kana ibsa fakkaatteen jiru. Tokko
waa'ee beekumsa fi sodaa Waaqayyoo maal akka ta'e isa kana faarfachuu qaba. Inni lammaffaan waa'ee humna fi gorsa Waaqayyoo, Waaqayyo maal akka ta'e, akkamitti akka gorsu isa kanas ibsuu qaba faarfannaan bifa muuziqaa, bifa aartiitiin. Inni sadaffaan waa'ee ogummaaf hubannaa Waaqayyoo aartiidhaan hubannaan. Macaafni faarfannaa kun waa'eewwan kanneen waan dameewwan kanneen odeessu macaafa fakkaattii jedha. Dameewwan hundumaa ofirraa qaba jechuudha. Macaafa faarfannaa gara fuulduraa tokko tokko isiniifin ibsa. Kutaalee mana qulqullummaa Waaqayyoo, karra mana qulqullummaa Waaqayyoo, oobdii mana qulqullummaa Waaqayyoo, kutaa qulqulluu fi kutaa qulqullootaa ilaallee turre. Karra mana qulqullummaa Waaqayyoo sirriitti waan ilaalleef kan maan irra darba. Oobdii mana qulqullummaa Waaqayyoos ilaallee, kutaa qulqulluus ilaallee, kutaa qulqulluu ilaallee turre. Waaqayyo kakuu moofaa keessaa mee xiqqoo warrallee irra deemneet ilaalla. Waaqayyo jechi jedhu kakuu moofaa keessatti Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluudha. Kan jecharraa arganna uumama tokko 26 irratti kana booda Waaqayyo goottaa akka bifa keenyatti, akka fakkaattii keenyatti nama ni uume. Isaanis qurxummii galaanaa irratti, simbiraa fi allaattiiwwan qilleensa keessa balali'an irratti, horii qe'ee irratti, bineensa lafa irra hunduma irratti balali'an hunduma irratti, munyuuqan lafa irra munyuuqan hunduma irratti mootummaa haa qabaatanii jedhe. Waaqayyo goottaa akka fakkaattii keenyatti nama ni uumna hoo jedhu Waaqayyo bifa fakkaattii isaatiin nu uume jechuudha. Kanaaf kakuu moofaa keessatti Waaqayyo koottaa jechi jedhu sun wanta tokko ol ta'uu, waan lamaa ol ta'uu sirriitti nu ibsa jechuudha. Wanta lamaa ta'e koottu jedha. Kanaaf koottaa jecha jedhu kanarraa maal ibsa? Kana booda Waaqayyo jedha. Kana booda Waaqayyo Waaqayyo waliin jedha. Koottaa akka fakkaattii keenyatti nama ni uume. Kanaafuu kakuu moofaa keessatti Waaqayyo Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu bakkuma tokkotti Waaqayyo jedhamee waamama. Akka ammaa kana Waaqayyo kakuu haarawaa keessatti Ilma, Hafuura Qulqulluu fi Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluun jedhan. Sagantaa keenya dhumaa waan dhaggeeffattaniif ayyaanni araada Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaan tura.